namni amantaa daheeffatee yakka saalqunnamtii fi gowwoomsa adda addaa raawwate kana dubartootni 11 himachuu himan. Adoolessa darbee himatni irratti dhiyaannaan naannichaa miliqee deebi'ee dhufuun adoolessa waggaa darbee harka kennachuus dubbatu obbo Taganuun manni murtii amajjii 2 bara 2015 hidhaa cimaa irratti mure. Himatamaan kun raajidha. Abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldaa Tulluu Eebbaati. Waldaa Tulluu Eebba Waaqayyo. Tole. Waldaan kun eessatti argama? Naannoo Oromoo magaalaa Oromoo ganda duwwaa tokko. Erga hundaa'ee turee jira garuu beekamtii kan argate bara 2013. Hordoftoota baay'ee qaba. Hordoftoota baay'ee qaba. Keessattuuyyuu dargaggoota achitti waaqeffata dubartoota fi dhiirota. Tole. Amma wanni raawwate wanni ittiin himatamee badiin irratti argame jedhame maa inni? Wanti inni irratti raawwatamee ragaadhaan irratti mirkanaa'ee seera ogummaa hojii qabu waliin xinxaalamee inni ittiin himatame tokko gochaa ulfa baasuti. Gochaa kana nama lama irratti raawwate kan ragaa qabatamaadhaan jiru jechuudha. Walumaa gala miidhamtoonni eeruu dhiyeeffatanii dubartoota 11. Tole dubartoonni 11 kun nama kana kan himatanii yakka garaagaraatiin. Yakka garaagaraa wal fakkaata. Kun gudeeddaa gowwoomsee sinfuudha jedhee. Wangeela qabsiisee wajjin qabatee waadaa galee fi boodarra durbummaa fa'aa balleessee isa booda dubartoota dhiyeessedha baay'inaan. Dubartoonni biroo immoo gochaalee amala gaariif faallaa ta'an gaafa jennu gocha addaggummaa jibbisiisoo ta'an kanneen karaa seera uumamaatiin ala saalqunnamtii karaa seera uumamaatiin hin eeyyamamu jechuudha. Isaan kanarratti wajjin raawwate. Wajjin raawwachuu duwwaa osoo hin taane yeroo wajjin raawwatu suura kaasee qabee. Bilbila irratti argame? Bilbila irratti argamee suurri ofumaa kaafatee viidiyoo garaagaraa ni jira. Viidiyoo biyya alaa kan faranjii kan ijoollee kana wajjin raawwate. Yakka amma naan jettan kana shamarran meeqa irratti akka raawwate adda baastanii ragaadhaan bartaniittu? Kan qaamaan dhufanii jechi irraa fuudhame. Irraa fuudhame shamarran 3. Kanaaf walumaa galatti amma yakka akkamii jalatti badiin irratti argamee murtoo maaliitu irratti darbe? Tokko gochiin ulfa baasuu raawwatame kun miidhamtoota lamaan himatame jechuudha. Miidhamtoota lama irratti raawwatame isheen tokko daa'ima waggaa 14 daa'ima kana gowwoomsee sinfuudha jedhee abdii ture kana duwwaallee miti waldaa keessaa dhaabee ka'ii waaqayyo irratti dubbatee jedheenii saba keessaa kaasee namoonni ulfa siin jedhu. Garuu warra sisaatti salphiseen immoo iddoo ulfinaa si dhaaba jedhee waaqayyo natti dubbateedhe itti dubbatee maatiin miidhamtootatti illee bilbilaa ture jechuudha himatamaan kun. Keewwanni ittiin himatames seera yakkaa keewwata 547 muraa 2 yoo ta'u innis gochi ulfa baasuu kun gowwoomsuudhaan yoo raawwatamu adabbii hidhaa cimaa waggaa 3 hanga waggaa 10 kan adabsiisudha jechuudha. Waggaa 3 hanga 10 adabsiisaa. Yakkuma kanaan immoo yakka lamaan himatame jechuudha. Yakka daddabalamaa ulfa baasuu lamaan himatame. Akkasumas immoo gochi addaggummaa amala gaarii faallaa ta'e agarsiisu kun kan inni raawwate hidhaa salphaa ji'a 6 gadi hin taane kan adabsiisudha. Keeyyatni gocha akkanaa yakka godhu jiraa? Seera yakkaa bara 1996 bahee keessa ifatti jira jechuudha. Dhumaan seera yakkaa kun. Yakkoota amala gaarii irratti raawwataman jedheeti keewwatni 640 muraan tokko. Tole. Amma walumaa galatti namni kun hidhaa waggaa meeqaan adabame? Walumaa galatti hidhaa cimaa waggaa 8 baatii 5 fi adabbii maallaqaa qarshii 4,000 adabame. Himatamaan badii kana amaneeraa? Himatamaan badii kana hin amannee haalee jira guutumaan guututti. Tole. Himatamaan kun akkamitti to'annoo jala ooluu danda'e? Horicha kennee ulfa baase kan jedhuun heeruun jalqaba dhufee dhiyaate. Sababa kanaan gaafa dhiyaatu